Akkam jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Ahmed Imam aappiin kunoo arragaa akkaataa waa hunda isin ittiin barsiisuuf kan qophaa'e. Har'a kunoo iccitii moobaayila keenya keessa jiru isin garsiisaa jechuudha. Iccitii moobaayila keenya keessa jiru kun kami jechuun keessaniin ooluu baruudhaaf ga'a. Yoo chaanaala keenyaaf haarawaa taatan isin beektanii jechuudha. Waan gootan ammoo warroonni maatiiwwan chaanaalichaa taatan laayik sheer gochuudhaan nu gargaara. Akkasitti namoonni gaa silkiin keenya appalikeeshina kana hin qabu tokkollee kan maramu hin jiru jechuudha. Iccitiin kun iccitii sirrii ta'ee namoonni gariin waggaa silkiin keenya itti dawwalu billaachete akka nama silkiin isaa cufaa jiru jechuudha. Waggaa akkas jette irraa dhabaa jechuudha. Sandogongora teessee eeggachuu qabdi. Yoo namni san as jalaa kaasuu dide teessee eeggachuu qabdi. Maaliif? Teknooloojiin guddattee jirti jechuudha. Akkasittiin isin garsiisa. Kunoo gaa appilikeeshina kana ni filannaa jechuudha. Silkiin keessan kan dawwaltaniin namoonni qabaa jechuudha. Appilikeeshina kana ni cuqaasaa. Erga akkanatti hin seeneen booda gaa laatee maal bilbiluu deemaa jechuun keessan hin oolamu jechuudha. Hin bilbiluu jechuudha. Urjii kana taraa lama ni xuyinaa akkanatti. Erga akkanatti hin xuyineen booda 60 takka niin goonaa. Erga 60 takka gooneen booda gaa urjii goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma lakkoofsa kanatti haa godhu 9 8 takka 4 45 28 kanaa godhu jechuudha. Ergaan kanaan godhe booda gaa riqicha boodaan galchitanii jechuudha. San booda iddoo bilbiltu kana ni xuyixanii jechuudha. Ergan bilbiltaniin booda gaa akkanatti isinii dhufaa jechuudha. Amma qabatee jira jechuudha. San booda yoo bilbila kana siimii akkana gootan kana irratti bilbiltan yoo namtichi kun yoo siimii kana namni kaasu bira hin jiraanne inni siimii kaan bira fudhatee jiraate isin jalaa kaafamuu ni danda'a jechuudha. San kaasee akkanaa isiniin jechuu ni danda'a jechuudha. Silkiin keessa yoo cufaa jiraate akkuma fedhe haa ta'u. Yoo bakka neetwoorkii hin jiraannes sanirra bu'uu ni danda'a jechuudha. Siimii tokko akka nama siimii hedduutti iyyaamuuti jechuudha. Lakkoofsa akka waan qayyarameetti ilaalamaa jechuudha. Waggaa kana jalaa kaasuu diddee kaan irratti achi bu'aa. Egaa akkasii kanneen biraa amma qabannee walitti deebinutti nagatti isin jenna. Akkaataa isinaappichaatti isin ittiin banattan guyyaatti aan qabadda isinii dhufee jira jechuudha. Akkasii nu hordofaa. Nu jajjabeessaa ilmaan Oromoo naa dhaabbadhaa. Bye.